Tole, jirtu akkam nagaa keessanii daawwattootaa fi hordoftoota chaanaalii kana. Har'a waan haaraa tokko qabadee dhiyaadheen jira. Innis maal inni? Akkuma beekamu sooshaal miidiyaa baay'inaan ni fayyadamna. Sooshaal miidiyaa keenya kana immoo karaa adda addaatiin yookaan immoo karaa badaatiin namoonni yeroo baay'ee fayyadaman ni agarra. Keenyuma waan isinitti agarsiisu akkamittiin akka feesbuukii keenya iddoo biraa yookaan bakka fagoo iddoo biraatti bannee sadiin akkamittiin akka to'achuu dandeenya yookaan immoo diivaayizii biraarratti kompiitara danda'a, bilbila biraarratti danda'a, biyya biraatti bannee dhiisnee yookaan iddoo biraatti bannee dhiisnee akkamittiin loogaawut goonee deebinee argachuu dandeenya isa jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Jalqaba gara feesbuukii biraawuzariitiin fayyadamu keessa seenuu fakkeenyaaf laayitiidhaan fayyadama. Kana laayitii keessa galee jira. Kuni feesbuuk peejii koodha jechuudha. Achii as laayiniin kun isinitti argamtu asirra dhufa yookaan bakka siitingiin itti argamudha. Achi sana booda gaddeemni ilaalla. Siiting kan jedhu barbaanna. Siitingii keessa gala. Siitingii keessa gaafa gallu kan afaan dhufa akkaawunti siiting kan jedhu personal information. Hunda isaa siitingii waan as keessa jiru kanaan to'achuu dandeenya jechuudha. Sanamma isinitti hime kana feesbuukiin iddoo biraarratti yookaan kompiitara biraarra yookaan silkii biraarra banamee jiru akkamittiin loogaawut gochuu kan dandeenyu security iddoo jedhu kana keessa galaa jechuudha. Security keessa wantoota adda addaa jira, setting adda addaa. Security and login, apps and website, business and integration kan jedhu jira. Kana keessaati kan furannu security and login kan jedhu keessa seenaa jechuudha. Gaafa seenuun tarfeesii akkasii nu fida yookaan waan akkasii nutti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma where you are logged in naan jechaa jira jechuudha. Teknoboom J8 Neqamtii Itoophiyaa. Active naannoo kun amma bilbilaan irraa fayyadamaa jirudha jechuudha. Inni pyramid about 1 hour ago immoo kanan dura kanan banee dhiisee jechuudha. Baay'inaan sakaanis ilaaluu barbaanne Seymour kan jedhu kana baasna. Seymour keessachuun amma hamma kana diivaayizii amma kana irratti banee dhiisee jira jechuudha. Location ishee wajjin natti agarsiisa. Fakkeenyaaf Android Huawei Ascade YMST 520 irra jira. Neqamtii kunis agar hiwot kan jedhus jira. Diivaayizii isaa kaa'uu dandeenya. Linux jira, Jimma, Elgitee wanneen akkasii Samsung irratti akka banee dhiisee jira jechuudha. So kan akkamittiin akka loogaawut gochuu danda'uun isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Huawei Ascade Y510 kan akkamittiin loogaawut gochuu dandeenya. Yeroo baay'ee hunda isaa wal faana loogaawut gochuu fi loogaawut of all session kan jedhu tuquu dandeenya. Yoommoo tokko tokkoon gochuu barbaanne fuuldura isaa dhufnee kana cukaasna ishee tuqaa sadii jirtu kana san booda tarfeesii akkasii nu fida. Woozis yoodha yookaan nu gaafataa jira kan keenya isa jira. Fakkeenyaaf amma kan kudha garuu iddoo biraatti banamee jira. Kanaaf loogaawut gochuun barbaade jechuudha. San booda loogaawut kan jedhu kana cukaastu. Sana booda loogaawut godhee saslaasaa Huaweiidhaan loogiin godhee ture beera jechuudha. Amma hunda isaa loogaawut gochuu yoo barbaadanii gad dhuftanis loogaawut of all session kan jedhudha. Kanaafuu kana akkan loogaawut barbaadan hundasaa loogaawut kan jedhu kana cukaasaa. Kanaaf hundumtuu bee active login bilbila irraa fayyadamaa jiru qofa jira jechuudha. Kanaaf feesbuuk keenya bakka biraatti banamee jiru yookaan diivaayizii adda addaa kompiitara danda'a, bilbila adda addaa irratti bannee dhiisnee akka kanaan to'achuu dandeenya yookaan loogaawut gochuu dandeenya. Maaliif bakka biraa banamee jira yoo ta'e yoo nuun hin beeknu ta'e namni nuun hin beekne galee akkaawuntii keenya akka barbaade gochuu danda'a jechuudha. Gatii kanaaf akka kanaan to'achuu dandeenya. Gaaffii yoo qabaattan yookaan yaada qabaattan naa kaa'uu dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jira jechuudha.